ጀርመን ኤምባሲ ውስጥ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ባለቤት ልጆቹ አሻራ እየሰጡ ነበረ። ግን ለምን አንተን ማግኘት ስለማንችል አጋጣሚ ስንጉርጉር ነው ስልክ እናገኘው ዛሬ። ትናንትና በወቅቱ ስልክ ቢገኝ ኖሮ እዛ እንዳለች ሰው መላክችን ነበረ። Yoo yaa shamarka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota hordoftoota koo annagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota hordoftoota koo viidiyoo garaagaraa irra hin hojjedhu jedhee ofirraa dhiiseetiin ture jechuudha. Garuu amma viidiyoo saayidoo tokko laalee tananii viidiyichi isaaniitii fi jireenya koo fi jireenyi isaanii kanuma durayyuu innaan itti yaadee jedhu taa'ee innaan itti yaadee jedhu jireenya wal fakkaataadha. Jireenya kiyyaaf jireenya isaanii jechuudha. Haa ta'u malee immoo ani immoo ilmaanaan qaba waan ta'eef egaa innis ilmoo qaba ishiirraa. Ishiin isarraa haadha manaa isaattuyyuu ilmoo irraa fudhateetii deeme. Ana immoo abbaa manaa kottu ilmoo narratti gatee deeme jechuudha. Egaa yeroo tokko tokko dhiirriifis gara dhiiratiinis gara dubartiitiinis rakkinni hin jira. Rakkinni jiru kuni ishiinis amma Sumayyaanii rakkoon tokko osoo jiraachuu baatee ilmoo sana irraa fudhattee raawwattee hin deemtu. Rakkinuma jiruuf jetteeti waan isii dhiphise tokko waan isii rakkise tokko jiraateeti jechuudha. Haa ta'u malee immoo isii barbaadatii jira. Ilmoo isii kanallee gargaaratii jira jechuudha. Abbaa manaa kootii fi saayidoon walbattuun dhufani gaafan ilaalu gaafan itti yaadullee jechuudha. Haa ta'u malee egaa hamma Sumayyaan gara Jarmanii deemuudhaaf akka jechaa jirtudha kan inni dubbataatii jiru. Haa ta'u malee kanumarrattuu immoo namni deeggaraatii jiru yookiin immoo namni akka isheen gara Jarmanii deemuudhaaf qophii godhattu yookiin immoo akka deemtu kan taasisaa jiru obboleettiidhuma quxusuudha jechaatidha kan inni jechaati dubbataatii jiru jechuudha. Haa ta'u malee mucaan kun obboleettii isaa erga taatee edda isii fudhachuu isii ilmaan faana akka isiin gara Jarmanii dhattu taasisuu dandeessi taatee boru isallee fudhachuu dandeessi jechuudha. Haa ta'u malee immoo obboleettiin Saayidootun dhugumaan haadhodhuma isaa yoo taate dhugumaan obboleettii isaa taate taanaan daa'imti kun akka urfatti baddu daa'imti tun akka isiin rakkinni tokko isiirra ga'uun barbaaddu maaliifiini obboleettii isaa erga taate ilmoon tun ilmoodhuma isaati waan ta'eef jechuudha. Ilmoon tun ilmoonni Saayidootun ilmaan Saayidootun ilmoodhuma obboleettii Saayidooti garaagarummaa hin qaban obbolaa adda ta'anii jechuudha. Soo kanaaf iyyuu daa'imti tun akka miidhamtu daa'imti tana akka rakkoo cimaan irra ga'u akkasuma immoo istira jiruu fi rakkina duuba jiru intalli kun beettee waan hunda isaa axxaarraatee balleessi jiru Saayidoodhuma bira jiraatee taanani malee dhugumaan intalli kun gara Saayidoorra Sumayyaarra gortee raawwattee akka Saayidoon miidhamu akka Saayidoon badu akka Saayidoon ilma isaa ijaan hin argine akka Saayidoon Sumayyaa faana walitti hin dhufne akka isaan walirraa fagaatan hin taasistu. Haa ta'u malee immoo jidduu kana keessatti intalli kun waa yaaddee jiraachuu dandeessi. Dhugumaan isheenoo gara sanatti fudhataa jiraatti taate isheenoo akka gara sana deemtu isa taasisti taate waa yaaddee ta'uu dandeessi. Sumayyaa biratti fuutee Sumayyaa ababbalteenii waan jiru hundumaa gaafattee namni tokko alaalarra gaafa jiruu fi walitti gaafa dhufee wal bira taa'ee mistira keessa ofii jiru waan hunda walitti dubbatee waan jiru hundumaa gaafa walitti himee furmaata waliif ta'a jechuudha. Furmaata waliif kenna. Dubbii sanaan furmaata taasisa. Kanaaf iyyuu akka isheen Sumayyaan ishee bira dhattee raawwattee intalli kun Sumayyaarraa furmaata tokko gaafa isheen achi dhattee intala kana Sumayyaa faana haasoftee Sumayyaan akka Saayidootti araaramtullee taasisuu dandeessi jechuudha. Intalli kun alaalarra innaa jirtuu fi innaa ishee bira jirtu tokko miti waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu intalli kun Saayidoo fi Sumayyaa gargar fageessuudhaa deemti illee natti hin fakkaatu akka warra kaanii dhugumaan obboleettii isaa taatan jechuudha. Tarii immoo yaada ufumaan obboleettii suma urufarratti egaa namuma isaa alaaluma irratti obboleettii jennu kana yoo ta'e hin beekamu jechuudha. Garuu immoo obboleettii haadhoo dhuguma garaa tokko keessaa bahanoo taate akka isaan gargar diigaman akka ijoolleen kun gargar facaatu hin barbaaddu jechuudha. Haa ta'u malee jidduu kana keessatti immoo rakkina jira taanaan rakkoo cimaatu jira taanaan garaan kan kee tokkicha si madaa'e taanaan nama sanatti deebii siin godhu. Dhugaa rabbi nama argetu beeka jechuudha. Madaa garaan keessi nama madaa'ee jiru gubata keessi namaa gubatee jiru nama argetu beeka
nama keessa jirutu beeka jechuudha. Dhugaa waaqa keessa kootu anamma na duraanii waa meeqan jedhamiti. Viidiyoo meeqan hojjedheeti jira kana dura viidiyoo isaaniitti irratti. Waa meeqan jechaanii ture. Sumayyaadhaan waa meeqa jechaan ture. Ayyuudhaan waa meeqa jechaan ture. Haa ta'u malee mooyyuu Saidoodhaan waa meeqa jechaa turre. Waa meeqa jechaa turre. Garuu gaafa sirraa ga'e beekta jechuudha. Gubaan gaafa sirra ga'e argita. Gaafa sirra ga'e wanti hundinuu sitti mul'ata. Garuu erga gaafa dhufee mana kan koo seenee ergan gaafa ofii kooti rakkina keessa namaa jiru kan erga dhufee mana kan kootitti galee keessa kan kootitti galeeti nan beeke nama hundaafuu jechuudha. Nan beeke gubaa namni akkamitti akka gubatu sini galte so keessattuu jechuudha. Xaartee dafqa kan kee dafqitee dafqa kan kee sana abbaan barbaade taa'ee raawwatee bashannanee iddoo barbaade taa'ee iddoo barbaadeen bahee har'a yoo sirraan hiradha siin jedhu agam sittaa dhaga'ama. Agam keessa kee haa gubu agam keessa kee haa madeessudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechuudha. So kanaaf iyyuu baay'ee tokko nama guba. Baay'ee tokko irrirsi godha jechuudha. Garaa keessi guba. Kanaaf iyyuu Sumayyaanis nu isitti murteessuu hin danda'u. Rakkina qabaachuu dandeesse. Namni rakkoo tokko malee lafaa ka'ee raawwatee biyyarraa gara biyyaatitti, safaraa gara safaraatitti, bakkeedhaa gara bakkeetitti hin ilmoo kana qabateetoo hin deemu jechuudha. Garuu rakkinumti cimtoon keessa isii jiraatte. Haa ta'u malee Saidoon deemitii dhiiga laalchisii kootu jettee raawwatteeti akkanani dhiiga siif hattaarra'uuf na'ee akkanani deemee dhiigicha hattaarra'uuf kanan gara biyya kanaa dhufe. Aga sanatti yoo maaltu si muddeeti sooshaal miidiyaarraa is baddee amma immoo gara biyya biraatti deemuudhaaf kan gaateedha. Dhiiga nama rammarsiisanii dhufuudhaaf guyyaa kana namatti hin fudhatu. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e haquma jirtu dubbanna yoo taate dhiiga rammarsiisanii dhufuudhaaf aga kana namatti hin fudhatu. Hin dhabame yoo ta'e immoo mucichi intalittiin hin badde mucaa fudhattee jedhameera waan ta'eef achi aga kana hunda achi taa'uuf san barbaachisu. Salaamiin dhimma ishiitiif deemtee raawwattee achitti rakkoo meeqa isheerra ga'ee gara bahaaratirraan deemtee gara biyyaa galteetti. Haala gaariidhaaf isaa deemtu haala gadheedhaaf isaa deemtu jechuudha. Waan gaarii hojjechuuf isaa deemtu waan gadhee hojjechuuf isaa deemtu. Garuu Sumayyaadhumaaf jetteeti kan ishiin achi gara sana deemte. Haa ta'u malee mooyyuu rakkattee raawwattee wanti meeqa isheerra ga'ee raawwattee gara biyyaatitti paaspoortii ishees achitti gattee gara biyyaatti galtee jechuudha. Galteetti biyya keessa jirti. Egaa rakkina kana keessaa kan galche eenyudha? Sabuma Saidoo fi sababuma Sumayyaati jechuudha. Isheenis immoo jidduu kana keessatti rakkoo biraa qabaachuu dandeessi. Akkasuma immoo namoonni kamiyyuu jireenya namaa keessatti seenanii raawwatanii gaafa jireenya namaa borcan jireenyi isaaniis hin borcamu. Namni kamiyyuu jechuudha. Ayyuun amma akkam taatee jirtime? Maaltu isheerra ga'aa jirame? Maaltu ishee mudataa jirame? Mee amma yeroo baay'ee viidiyoo ishiin hin arga. Naashin viidiyoo hojjettu jechuudha. Akkas ta'ee akkana godhee Saidoo maal ta'ee Iyyaasuu na reebee maali jetti niin arga yeroo baay'ee yeroo tokko jechuudha darbee. Garuu viidiyoodhumayyuu laaluu nan jibbe. Miidiyaadhumayyuu fayyadamuu nan jibbe. Maaliifin gaafa rakkoon mana kee keessa jiru gadi baatee akka ati waa dubbattu gadi baatee akka ati waa hojjettu siin taasistu jechuudha. Rakkina mana kee keessa jirtu sanatu ibidda garaa kee keessa jiru sanatu si guggubaa achitti gadi si qaba waan ta'eef jechuudha. So kanaafiyyuu Sumayyaan ani iddoo kanatti rakkinuma tokko qabaatteetti rakkoon nuti cimaan tokko ishee mudateeti malee biyya irratti asiifachiin fiigdu. Ammas immooyyuu obboleetti nuti Saidoo dhuguma akka isheen gara Jarmanii deemtu taasisti taanan wanta fedhillee haa ta'u malee Saidoo faana illee walitti araaramuu ishee haafu malee ilmaan tun hin rakkattu. Akkasuma immooyyuu maal jedhe amma Saidooni ani ayyuu hiikii hoonaan jette nan hiikaa jedhe. Ayyuu hiikii hoonaan jette ammuma kana qilleensu barratti siifanii kaa. Garuu ilmaan koo fuutee raawwattee gara biyya biraa hin deemini. Biyya sana deemanii raawwatanii daa'imti koo hin rakkatu. Akka biyya Itoophiyaa keessatti jiraatanii natsaannatiidhaan hin jiraatan. Natsaannatiidhumayyuu hoo qabaataniyyuu mooyyuu achitti akkaataan itti barnoota isaan achitti argatanii fi asitti argatanii tokko miti. Achitti firiidamii jedhanii raawwatanii akka barbaadanitti barumsa ofii isaaniitti fedhan quraanas ta'ee waan fedhes ta'ee akka nuti asitti baratan osoo hin taane akka achiititti. Jechi asitti jedhamuu fi jechi achitti jedhamu tokko miti. Wanta asitti haraama ta'e achitti haraama ta'uu dhiisuu danda'a. Gaafa ijoolleen kun waan asitti haraama ta'e tokko achitti deemanii waan haraamaa dubbatanii fudhatamuu danda'u. Maatii jalaa hatamuu danda'u. Maatii jalaa miliqamuu danda'u. Saba kana ta'eefuu ilmoo koo kana fuutee gara biyya biraatti hin deemini jedhee raawwatee dubbataati jira jechuudha inni.
Rakkinni kunis dhuguma hin jira yoo ta'e ilmoo isaaniitiifis rakkoodha. Garuummoo rakkina ganaa qabanatti fakkaatu. Maal namoonni akkamitti achitti deemanii raawwatanii achi keessa jiraatu ture oduu akkana ta'e akkamitti namoonni achitti kan ilmaan achitti kan dhalan hin jiranii asii fudhatanii raawwatanii kan deeman hin jiranii isaanoo akkamitti jiraatu achi keessatti. Ani kun naaf hin galle garuummoo Sumayyaadhuma faana wal arguudhaaf natti fakkaata malee rakkinni kun jira natti fakkaatu. Rakkinni kun jira yoo ta'e immoo namoota